بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بليان كينيا خبجمو خيدل الدنيا ترقم هندنو خوردفتو تشيك بيان دعوات هاتني في خنتينيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كي خبجمو إيقام مكا ربي تين إيقالي ربي قلتي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقيا فرامة إسائرت إيقام بوسي بود كما هاسو خيات تين اچي ديگه هاسو لخيا غاران تنا قبي فياتي قبي فياتين عالم الرت عمان درتين بيكمون سن قبي بريدو إسن دقائي فتاة إرّا فيّد ماتو تنسن قبي سنين الران تنسني في دودهم عمان درو ركوبا سكرار را دبچا تريتين جرا فيديو دبرت غيست فيديو عمان تنا غيست جلتا في دماغ الرائن دبن جلتا مالي دماغو مالي وان جورا علمنا ما أكملتك كيستي فلالو أكملتك كيستي فلالي غير خير فودن ده وفين سنيهم بليان كين جلتا يچون ديغنا ما كان اولو تالي سمو كيستي نما أچتنا ما ولك سمو كيس ولك أميتو ديغنا ما كان سمو كيستي ولين نما كابو ميتو إننا ما كان سمو كيس ولين نما كابو مخون قبنا الراي وقو قبنتي تنسيب بوته قامنا ما خانا كيستي أرقم خقويا توقع سبدوفي متانا ما خانا كيس سيني متانا ما خانا را إجتون أكنا غرد وزما إجتون بنامته سلالتو وزو إجتون راوني تكالين هنجر إجتون مانا منا غرد سنمال آساب البصر جاني بكا غرده تواصل إجاوة جوال كنمسيسا إجاقا خانات تقبنتي بو ريچو متارا نمني سن ركوب متانا يمتا ركوبي متا يمتا ركوبي غتيتي يمتا إنه سن دا إجسا فياوان قبدو دوا غتيتي نفشكو من إجرا كمتا خنا الرئيب كايا نجرا خروغا نجرا إني متا كيسو ولي قومي خون نغيتا جيچو غري جرا غافان كان ولي أفان كان نمن أبو جمتو كون نمن رفيتي قام نما خناس نما لام شيسا غرين كقام جياتو كون نما لام شيسو جي غرين امو كقام موندو نما لام شيسو جي قام نما لام شيسو ولين افان نم غجمتو كوتي افان نما ولا جي سو خنا كلمه كوتي نمني واتك قد بچندو مم فاجچو ملي قم هيدو مساتنا ولتو كملي ارمني قام كيسا afaan keessa garagalu hin danda'u jechuudha. Qaamni isaa kun hin hoogganamuuf. Kanaafuu mataa isaa kana keessa inni waliin qabamee jira jechuudha. Saniifuu qaamni ilma namaa kunis hin dalagu jechuudha. Inni kun yoo mataa kanarra dawaa gartee mataa kanarra kaa'anii jira, kaanis ka dhuganii jira, kaan ammoo qaama kanaan shukkuumatu jira. Ka asaaba kanaan gateetii kanaan hiddaa gurguddaa lamaan ol deemu kanaan shukkuumanii jira. Achumatti kaan ka aarfatan, kaan ka dhuganii, kaan ka deemaa wajji nyaatan. Namni haruma takkatti afaan isaa kanaa dura dubbata. Egaa afaan isaatiin dubbatee booda eegana shukkuummaatti ijjatta amma guyyaa 15 namni kun dhiigni isaa kun qulqullaa'eeti firiin qaama keessa waliin qabamtee dalaguu didda kun ka mataa keessa waliin qabame kun dalagee zaakiraan isaa tun tolte jechuudha. Dimaaga jaltaa jechuun namni inumaa gadi haa yogguu inni sun waliin qabame sammuu keessa waliin qabame sammuun namaa hawaata kayyaan ka if hin beeyne kanaa jira. Yogguun inni tokko dalaguu eegale namni hin beekuu eegale wayyaa'uu eegale jechuudha. Dawuma oowwaa sana itti fufan haala saniin dawaa shukkuummatuunii fi ibiddaa isa bira kaa'uudhaan dawaa dhuguus itti fufee akka ajaa'ibatti namni kun dawaa fayyuun nu bira jira. Garabbiiti dawaa goonuuf jira. Idil addunyaa bakka jirtanitti bakka dhibeen nama kanaa qabamtetti dawaa isaa nu gaafattanii argachuu ni dandeessan. Guyyaa 15 nama saniin shukkuumnaan namni sun ka miilli isaa ka ji'a tokkootii fi harki isaa ka ji'a tokko irratti hin dalagne ka afaan isaa afaan banachuu hin dandeenye, ka dubbachuu hin dandeenye, dubbiin isaa gargar namaan baanee jira. Gariin ammoo ka arrabni xiqqishuma afaan keessa garagalu loqota malee uumaa waa takka irraan beeynee jira.
inni sun walmara dhibeen saamtuudha malee dhibeen takkuma jechuudha. Qaama gartee arraba kana hoogganu hidda arraba kana hoogganu jira asaaba arraba hoogganuutu hin dammaqini. Dawaa asaaba san dammaqsutti goonaan arrabni ifmaa olii gad deemee qubee katabuu danda'a. Qubee alibbaa qubeedhaan ilmi namaa gartee ittiin dubbatu kan katabuu danda'a arrabni kun deemee ittiin dubbachuu danda'a jechuudha. Yoo arrabni afaan keessa bakka qubee saa jettee qubee dubbattu kana dhaquu hin dandeenye asaabni sun isa hin hoogganne homa jaamalee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Saniifuu dhiigaatu qaama kana keessa walitti qabamee mataa keessatti illee walitti qabamee asaaba kana keessatti walitti qabamee jechuudha. Muka asaab kajan. Kanaafuu irraa dandamachuu danda'a fayyuullee danda'a jechuudha hawaasaa. Kaduraa guyyaa agartee isa wayyeessee isa dubbisee irrallee akiratti oofuu dadhabe. Itti deebi'anii amma dawaa biraa oguu fudhate akira fayyuu danda'a. Kakka gaarii qabamee beekadhu. Kaan ta'uma tokkootu tartiiba godha. Kanaafuu Suudii Arabiyaa keessattis biyya keessa warri jirtanis akkasumatti Qaxarii fi Kuweet Umaanii fi Dubaay biyyoota Arabaa tanaa fi biyya Awurooppaa agartee hedduu biyya qabbanaa keessa Oromoon jirtu. Namni wanni akkanaa keessa dhufte dawaa addireessa keessa yookaan poostaa keessa nu ergitaniiti dawuma san Suudii fi Dubaay irraa isin erginee akka isin dhaqqabu goona namni yeroo takka fayyi. Namni kas taanaan gara mana hakamaan geessina. Manni hakamaa ilmee wawwituu dirraaf jedhanii waan takka irraa fayyuu hin danda'u wanti kun. Deebi'ee dawaa santu dawaan taaneeffaa malee. Kanaafuu boleeyyan keenya akka barumsaa sirraa fudhatanii illee ni abdannaa.